أما قالوا رابع ناير سيدي دم ثاني سويتي سفاس لا ريسكو أنا رجيفن أكيد إنجت اوكي دقيقة بدا sabona kanya natur kha sabona kanya natur aye la risko akis injette suiti ana beliti teti di fama ngafa tu injette mario di fama temalda gafa de ke khudan tin gafa de ngetis gasti nama wala garretin di fama fo nanilla wa anta kana asitille ni ka beliti teti sinna beliti teti wala temalda let's go then iwi nabi fama diga bada bakaris ko idi se khalas yo sinji se gawa jinandi di fama bakaris ko ma rakat to ko apa tu bi kati sabona ti debia kati sa disa kana bot botong kamu namu makataka lara di haya risko di fama jain tu bi tan itu murati di fama jain ko yedi fama jain ko ay akka so kono ay no wayne tu botte ama tu bi kati khati debi muni risko kurama ni kapta ya da gon fama sweden di fama nangette risko ngette tarak jembale dugotti afay duru rasitti ne rabalese ikirta badam ikirta sistari tiya qali nama gari nama intaladera khiya di fama gudda no kana gadda ama wani sini rahirate nikira warri wala waqadi aso tiktok khaydabdu arkatu rabbi siyairu tatafi sif gona gina maboda araba hamadan jecha badadan wala au tirrason tay nama brati raille egat di fama diga bada di fama ragudi way do ban gizen josani fil bay khubay tarakna khiya ama fajiru duba hadis asada mu amin jedet mu fudanna والله كان كافشيسه هاتي فاتي مفتنا كافشيسه مرتبوطه رفنا كافشيسه مالي سويت تنا يامنا انا لم تدرجنا انا اي سبونا ما نكنا دقيقة دامي أوفسا كان لا لما أوسا بيرا بولين بشنو دندي دركوا مدي أما يعني سويت تنا يامنا وانا خس جرا have to take her off okay let me finish وانا خس جرا بافا nothing كابينا بافت أيام سويتي جدي سا مولي إنجا أوكي خنا بيامبا بيجا يودي قلة أكبرية تيجلة أكبرية تمرة من ركوب تاني فاجرو Bola kaya jangan jira undi sari di stok kemudian kapal sabona hasi atau mana saya unku kaisa riskos tai muniras tai fajiru tisi akabareda tegalle akabareda tumne akobuleyeni buan kanarra wonni tak wonni kirrikirin injirtu fajiru irrakoftani rola lama da debi enyu rawan musulum magam هي تانا دبين فردين شيدا لا حسابها خايسين يولا ما دنو تيبتي دي فما سنغافت تيمي يولا ما دنو ايوه سنسنا ليه بقى اتشبو ده لما دنو تندي اما يسين الراقب ما ليه يسين هيا تتلازم النادي لما دنو بيف النجرة أما sweet kan sweetnya mudiran kamu dubbi finne jirra galato mada agifad akabarede te galle akabarede tumurre wana ferabbin wagar garu messenger khaysaddi walina soine dubbi gurba finne chifinna afoina illahi undi kaysanu galato ma ulfada wan nu kabajani tetesani ronu konetani nu wajin akanatti dabarsitani anatu sin rabit munir sabona okay amma la anatu sirra dubbi sinira tumura wa fajiruti fi wantati soni sanjo barbada namta kamutin ka ko bilingo da ka family sin ummat mun ko dumo jala billah alay risko sabona takaje cala orro cala nuretti dimma ke khannatti amma boda yoga dibate wa aso isan dubbi tana sifin tumurin yohan jiddutti wa takka khajatu tate ummata bira sontane manguddo khay arabsite beekh khanaf bakatana tifi gaddu dumate wonni biran jiru wonni amma isan gafin gafatan kana sinira debise fa jiru amma boda isinitti dubbattu yo isinitti dubbatte isan saden gafatan kunoga wanguduma namni dige aso dubbinu dumin khajatta isin debisa sin kanina kono calan urati machu dantesan isinille hindubbattu sirabiya khabajuti anka wonni si tumuramu hindubbattu umare bakka tana waada wadi seni addaban
Akkam jetta sabboona. Galatoo minirki jira. Taatee jirti. Koomatti jalatti illee duriyyaa yoo gartee miira keessa. Amma tokkoffaa dhaggeeffadhaawoo amma sabboonaa fi caalaa warrooti isinuu galata qabdanii. Galatooma waan kana keessa shoora taphattanii gartee ilaala amma namni beekadhaa yoo wal jibbines dhugaa waliin jibbinoo. Amma laalle waan kana keessatti shoora olaanaa taphattanii sabboona caalaa warrootis galatooma. Maaliif isin jedhu beektaa? Anuma isin jedha hiriyaa keessan. So jarri kunis obboleeyyan keenya yeroo hundas wal tuttuqanii karaa kaaniin immoo ganama waan kaasaa turre ni beektan isin hundinuyyuu ganama jechuun waan tokko kaasaa turre garteetiin faaya jiru tuttuqaa turre. San hundallee cufnee amma nagaan adda wal dhufnee gartee nagaa waan kana goolabuudhaaf nuti manguddoon taane amma akka yaa unfaan silaasa kana keessa umriin diyyoo immoo waggaa 23 taane ariitan baafne utuu ariitan baasiniin akka manguddoo taa'ee haasa'u jira jechuudha. Galatoo manaan jaa isin hundina galateeffadha biyyeen isin haa nyaattu. Guddadhu bakka dhiiraan ugaye shodda fish jabaadhu. Mashallah. Sabboona wanta kana jechuun wanta godhi itti haaree hambaan itti ajandaa biraa bakka amma booda dhumatee jira ammas wanta akka nageetti jirti. Riskoo ammoo gaawwaatee nuti turi. Afurii ol shanii ol as taa'uudhaaf galatoomi. Dhaggeeffadhu dubbiin maqaa muniraatiin ganamarraa kaatee si badaa turtes sirraa buutee jirti. Haris qoodhaa waan hafe ni finna. Akkanatti hawaasni si baree jira maqaan kee qulqulluudha akkasitti beekee. Galatooma isin hundi riskoo tanyaatis hundi riskoon waan ta'eef barbaada. Madaaraatiin akka gartee faaya jiru takkan tuyne kana waada nu godhe. Billa aleekum. Akkan nu salphifamu. Taqubaa'uu qaba takkaa yaadadhee hin beeka ganama kana ogumaan dhaga'uun komii irratti kaasa. Booliskoo gargaraa ganama miidiyaarra hojii jirraatiin tuytu uliiti. Ayyee galatoom. Bira jirti tiktookni si bira jiran waan jaaha eegaa san. Uumamaa fi jee akkanumaan jee bara akkanumaa tokko yaani nama booliskoo tiktook gidee argee tiktook kana hin gubanne ni gadda dhiigaa xiqqaa ni haarta. Amma yoo gaafate amma yoo si gaafatanii illee. Dhumatte gaa'alla gadumatte. Amma dhaggeeffadha. Amma booda caalaan hin kaastu ishii bira jira hin jettu. Amma riskoo feeti deemtee mana kee banattee uummata kee bu'aarsuu dandeessa. Akkas artistii teenya kabajamtuu faaya jiru aktivistii keenya riskoo deematis bakka deema. Galatooma ulfaadhaa isin cufsinoo. Atillee sweet obbotii teenya galatu. Mirga keessa deemaa dubbii hubattee jirti waan hafe miseenjera keessa riskoo. Haraa miseenjera booda yaad. Faaya jiru. Achi wal gara. Dhiifama guddaa sin jennee jirra. Nagaan nu deemee nagaan nu turi nu kabajjee dhuftee gartee yaada kan keessatti fidhattee uummata keetiif dhugaa ibsitee waa hunda itti baasu keetiif galatoom. Nama sammuu qabu kanayyuu kan godhu. Uzoo dalaguun qabaanne asumara deebiin akka gargara si yaada fudhatu. Barumsaan tuni waggaa dheeraa. Sifiifita. Xiqqoshoo wafaaya jiru nama aartii Oromoo keessatti wareegama dhedheeraa kafalee gaafa wantaati gaafa hoyyaaneetti illee sanillee akkasiin na hubadhaadha. Galatooma itti fufa. Ayyee galatoomni meerii dhaggeeffatu faaya jiru seegaltee wanti jettee osoo irraa nafin dhuftee asitti dhimma keetu marattee ati immoo tiyyuu nuti sanga suubaneen ganamni si hubattettis keessaas bilisa waan kana hundarraa iyyuu ammallee rabbi bilisa isaa baasu haqa keettis wajjin jira shi bareedu ta'e nu jiraadhu si jaalanne si kabanya seegalee kanaaf nu jiraadhu sin jennaa yoo feete taa'e manni keeti yoo feete deemu manni keeti allaqa. Galatooma ulfaadha akka bareedaadha faaya jiru ijoolleen tun takka sin arrabsine jecha tokko sin hin jenne si qeeyitee jechuun akkaataatti ibsame teetuma qofa haase sinna qatu teeka haase ni teeka haase Aktivistii keenya ijoolleen haaseen teeka haase maan arrabsitanii waan fedhannaan jaan akka fedhannaa godhan isin naqatu teeka haase. Amma fixanne dubbii fixannee jirra. Warri ajandaa barbaadde yoo barbaaddan akka itti dabalaa mana barandaa yaamadha. Warri nama duubaa waa namatti dabaloo jiraate. Fixannee jirra. Hayi maali cinqiin akkanaa? Hayi finnee khalaas hingaa girgirrii mechee. Hayi. Boo sabboona yoomin takka waan ati eegalte si duuba eegalee akkatti na dhoytate. Hayi.
Woi, dia sekarang Jon faaya jiru. Amma laan amma tumurree jira bilayin kan yajjini nagaan tokko tumurree amma booda messengeraan nurraa fixaa. Cuma qabak. Faaya jirullee osoo dhiiftee gaarii ture sabboona. Osoo dhiiftee gaarii ture. Faaya jirutti osoo dhiiftee gaarii ture. Ani bara waliin jechuun jiru sabboona dhage. Ijoollee ganamaan waan aan jette nutu dhiifama wal gaafanne dhumte. Tasii qofa asooteetuma waliin fixachuudha malee ani ijoollee ilaal obboleeyyan kiyya fedhannaa arrabsan fedhan maal jaan dogongorri gijee takka takka numa jira. Garuu na balleessan dhiifama na gaafatan dhumatee jira. Haaree wanni irra deebinu hin jiru. Ta'isii taatu keessaan fixana jenne dhumatti mokkam achuma narraa usuu qabdi. Halas. Dhiisee amma akka biraa nagee qabdaati amma chaalenjii haaree amma. Lubbu finne san. Afaan isin gogoge meeqisa isin nannaquu jara keenya afaan isin. Nuuni naqee wayi obboleetti keenya qaali. Muni ol deebisi tabbana. Amma reetu Sabboona Caalaa Oro Caalaa Nuuree Muniir keenya warri azala jirtu. Ani tuni hattu miti. Shoorri garaagaraa wanni adda addaa narratti ta'uu mala malee ani qulqulluudha. Na hubadhaa Oromooti. Galatooma hundi keessanuu. Kanaaf isin hundiniyyuu wala iswiit wala haaqilee bareeddu ta'in tekstiin si godha. Mee gatisteen bareeddu. Qoy as deemu mana dandeessu. Dandeessu. Yaa warri galchuun ol baatanii yaada kannattan hundi keessanuu galata qabdanii obboleeyyan keessanii iddootti haasa'atanii warri jalaatiif warri qophiileen kitaabtaaf gootanii akka obboleeyyan keessan kan walitti hin buune teessanii dhageeffattan sa'a ta'etan aarsaa gootanii dhageeffattan galatoomaa galataatiin mala. Kamu yang lama. Ya, galatoma wali maal sila san nu galatoma nama tu galatoma nu cucu kau nu tu galatoma nama jala. Abo nu tibar nama nu galate fadada nu ti akkana nama jumbe ni bar namni ya nu madu baju male. Berada jumbe ni. Iya. Allah ya. Namni aja. Akka si faaya jiru khalas keessani jala wajjini dibatanii faaya jiruutiin. Gama messengeraatiin fiduu yaali. Galgala jechuudha. Galgala gama messengeraatiin fiduu yaali. Faaya tanya sin dibbisaa booda inshaallah. Dubbisi boodaani inshaallah akkasitti haa kakatanii fi khalas sanii booda ni dhumatti jechuudha. Haqa isii immoo yoo dhugumatti gartee akka wanta san dhuguma haqa keessaa qabatte riskoon yookaan immoo tiyyuu hayni sana gartee kanuma isii kata'u taate ni baaf jechuudha. Wallaahi rabbiin agartee namni sobaan haqa nama akka kate immoo amma jarrummaa sana jala taanii dhaggeeffachuu jiraachuu danda'anii jaala si galee mati. Wallaahi asirra taanii dhaggeeffachuu jiran. Haqa isaanii haqa namaa fudhadheetiin milkaa'ee yoo fayyadde taate wallaahi billaahi ilaahi. Ambar jaalaa yeroo maan taa'ee dhaggeeffadhuun akka faayilleen gartee akaawwantii maa tiktookii dantaa irraa hin qabne fuuluma irraa argan si galtee namni kun beekadhu wal gahaa. Laa riskoo teenya haqaan haayini kankee. Turu tura balee haayini kankee. Rabbiin iyyuu wanti ilmi namaarra jibbu haqa namaati. Guddaan haqa namaati. Wanti sirraa jibbu si galee. Haayini kankee sobaayyoo si kakatan wallaahi billaahi ittuma kasaaran ittillee gartee itti wareegaman. Si galee. So kanaaf inshaallah si dhiyaatanii haqa kankee. Deemti malee waa takka quban qabdu. Faaya jiruutis bashannantee dubra si ol qabatte kan fuudhe mana siitii fuudhe jinni jaankaa harargeen keessa jirtuu fi tabbiitti keessa jirtu illee quban qaban. Kana ni beekte noormaalaa jechuudha. Kanaaf riskoo obboleeyyan kee faaya jiru muutiirra jirta faaya jiru lubbuwate dubbatu jirtaa gara muutiirra jirta. Laal riskoo ta'e wanni tun waa waggaa dheeraati dhaggeeffadhu. Dogongora namni isinirra waa beeku isin mudateeti isin waliin naqe. Namni TikTok mucaan harkaa qaba yes dhibbaa dhibbatti harkaa qaba. Isin ammoo diliitana riskoonis walaba faayinnis walaba. Nama isinii akkanatti dubbii karaa buusutu dhabame. Nama bakka madda rakkoo isinii hubatutu dhabame. Afaan waliin wallaaltan malee dhibee biraa walirraan qabdan. Afaan sana afaan Oromooti afaan Oromoo sana amma karaa harkatee jira. TikTok dhabamus dhabamu jiraatus asiin hafus
bu'aa TikTok osoo bakka mucaa bira jira. Ni jiru? Ni jira kana fakkaatti. Ni jira jala. Ni jira mee? Kanaaf isin lamee jidduudha. Kushaasha isin jidduu wallaalaan dhufe san haa ta'uuneeti taargeeta keenyaa fi humna teenya hunda bakka takkatti isin obbolummaa isin ta duraanii saniin mucaa isin shawwate san irratti ichi deebi. Fedhu TikTok mul'atu. Fedhu mul'atu baate akka isin maqaa hamaadhaan bakka yaatanitti attaak waliin goone asirratti dubbii teessan goolamne amma booda isin obboleeyyanii akkuma dursanitti jaalatti isin akka itti fuftuu barbaanna faamiliitii. Dhageessanii dubra keenya isin jaalanna isin kabajnaa. Igaltee riskoo inda faaya jiru. I love you isin jaalanna. Kabaya siwiti wajjin isin jechuudha. Dogongorri bakka jiru mucaa bira. Kanaafi mucaa bira amma yoo waan jettan jiraattan ni jettanii ana isin hundinuu riifama akka wal gaafattanii hin barbaade. Za'aan maatan irratti. Caalaa wanni jettan jira. Gaafatanii laal dhageeffadha. Yeroo isin dhiifama wal gaafatanii garaa keessatti walii qulqulleessan fa'aa ni mul'ata. TikTokii kanaa ni mul'achuu danda'a. Mucaan san deebisuu danda'a. Akkuma ta'e deebi'uu danda'a. Waliif fayyaa jalcha biratti. TikTokiin aappiidha waan taateef. Yoo waan jiraate hojjetan jaati dhiifama akka isin walii guutan fuula kiyya duratti hin barbaada. Riskoo fi faa jiru siwitiin. Isin dubara bareedaa kana. Duraanis jaalattanii walii dhuftan. Geeleedha. Guyyaa keessaa namni beekumsa isinirra qabu qabeenya keessanatti. Qabeenyi badee hafaaya jiruuti qabeenyi badee kariskooti keenya. Namaa geemee nurra taphate. Faa jiru. Si galtee siyaasaan nu fayyada. Akkasitti walii gochuu dadhabnee obboleeyyaa wal nyaachisee duriyyaan TikTok gidduu fudhatee itti fayyadamaa jira yoo fedhe gurgurachuu danda'a. Nama biraa itti jechuudha. mee carraa Muniir kanaan kan Muniir kiyya harka waaftee turtee mee dubbadhu. Muniir galatooma investigation gootanii qorattanii waan bareedaadha. Duraanuu sila isaan keessaa walii galanii dubbiin tun namni akkuma amma sila asitti walii galchitan kana namni isaan dira sadarkaa kana hungeeni bakka jirtu harkamee jira. Riskoo waanuma tokko riskoota gagaafadha. Samboodaan dubbiin xumuramtee waan natti na keessatti hafte. Riskoo na dhagaa jirta. Asumaanuu Muniir kiyya riskoo waan feete gaafadhu dhageeffadhu Muniir riskoo waan feete gaafadhu ati nurra guddaadha. Isaan lameen dhiifama waliin gaafachiisi. Seeqanneen ni dubbitan. Rakkoon qabu. Ani riskoo bisee bara isaan achumaan badde malee anaatiitu isin jidduu fixa jettee samboodaan jidduutti dhabamte malee ani keessaanillee dubbiseetiin ture riskoo. Ammaan baan amma dubbii eega riskoo irraa eegalte gaafadhu achumaan dhiifama jara waliin goosisiin nurra guddaa. Ni godha. Rakkoon qabu. Riskoo waan takka qofa. Baaliif waan takka kan hafee jira. Kan jechuun akkuma dhuunfaatti gaafachuu barbaade. TikTok ishee kana gamuma faayoo jiruutti kannite moo qofa kannite moo nama biraattis imeelaa fi wanta kee dabarsitee kannitee jira. Kana qofa naa deebisi. Tarageen asirreessee imeelatti naa godhe guyya san. Ni jiran dhugaadha. Isatti egaa kan boodara jalaani taragee abaluu jira itti godhee paasoordii haareetti itti godhee jechuudha. Qoy imeelis godhee dhabinati qoy riskoo sadiin baanu riskoo sadiin baanu. Anasi wajjisa Muniir anasi wajjisa. Biraa nama itti kannitee karaa faayoo malee karaa isiitiin malee nama biraatti kannitee. Nambara harkee faaya jiruu malee nama biraatti kannitee ni beekta. Ni jira namni biraallee keessa ni jira maammee kannitee jirti maammee itti fayyadamu ture tiktaakasii maammeetti illee kannitee jirti. Maammee illee Atiinis inje maammee bira laafna dhage'a. Maammee atiinis inje maammee bira dhageeti keessaa baasi sinje malee inni hin baasne atiis inje maammee fi munaa keessa jira uummata lammii kana keessaa baasi atiis inje. Laal Gaafii Muniir gaafate dhageeffadha. Gaafii Muniir gaafate isii malee inni kannitee je Muniir gaafii bireetu gaafate. Kannitee jirti. Eega kannitee booda mucaan fuudhee lakkoofsa irraa fuudhee iimeela irraa jijjiire. Dhageeffadha. Mucaan malee namni tokko kan qabu. Bahee nambararraa. Akkas akka goonuu siimu. Nuti amma riskoonis tiktokinis bahuu qaba. Haqni isillee barsi teenya bahuu qaba. Akkam goon amma ani kan yaada kiyyaati isinis yaada irra kannattan. Gurbaanis dhufee quraana qabachuu qaba. Takka. Lammada warri kaanilleen akka nuraan hafne dubbiin tuni quraana qabachuu qaban. Bakka. Warri tiktaaka isii keessa seenee hundi kakachuu qaba. Faaya jiruutiif
Akkanuma inni nuti gama isii qofa lasoo taate gama kaanillee maammee haa ta'u ani beeku nama shankan inni illee kakachuu qaba gurbaan kakachuu qaba yoo najaa bahuu barbaadan kakuun safaataa miti baraatu qabattee qomaatoo malta waa hedduu sitti dhufuu mala kanaaf lola dhuunfaa ka jibbiinsaa riskoorraa qabdaatiin bahuu qabda malee karaa obboleettii teenya miskiina jala maxxantanii micoota illee maqaa balleessistan ijoolleen TikTokiin isin jira dhibbarraa dhibbatti nama harka jira hin gubanne ani isin harkeetiin jira kanaaf ni kakatanii warri hafellee ni kakata kabiraallee keessa jiru san sadii jira jettanii sadeenuu kakatanii balaan irratti buukaa itti gaafatamummaa irraa ilma namaa irraa bahuudhaaf ni kakatta garuu balaa sitti bu'a kanaaf sadeenuu kakachuu qabanii tokkoffaa kakachuu qabu Keeniyaa jiru kana lammada warra achi keessa jirullee itti qofuudhaaf diskoon irraa wanta jechuuf kakachuu qaba sadeenuu warri tiktokii keessa seeni Allahu a'lam isaan sadeen keessaa shakkamaan guddaan kana kaanillee ijibbaataaf bakka kakachuu qabna jaa kam jedha yaada godhaun yaada amansiisa quufaas shakkii irraa nu baasuuf isinlee haamilee yookaan qalbii isii tararraatu tana rabbi irra dhiiftee akka sabbartu godhuudhaaf namoonni shakkaman hundi bifa kanaan yoo kakatu isinlee shakkii baasan gaariidha ammoo faaya jiruutirra yoo deemne faaya jiruu waa takka keessa jirtu jedha keenya amma waan feete viidiyoo kakachuu dandeenya. Ani maqaan irra na badaa olee guutuun narraa akka bu'u hundi keessanuu maqaa kiyya narraa buusa. Hattuudha waa meeqaan nan jaanaa ture maqaan kiyya naaf haa qulqullaa'u. Hattummaa illee hin qabu bishaanii waan qaliilaan. Hattummaan qabdudha. Amma Muniir faaya jiru artistii keenya si beeyna barsiistuu teenya waallee keenya si beeyna rakkoon qabu. Namni sin beene jiraatellee kun sabboonaan faanis cufti isaanii si beekanii tiktokiidhaaf jettee amma mucaan ani akkana fakkaatutti waan tokko waan na keessa jiru isii waan hamtuu waan jechuudhaaf wanna kana qabuu ni mala mucummaan haan kun warri wantaa kun ansaniin shakkii qaba waan isin jettan naatee jira mucuma kana bira jira isii waan hamtuu dubbachuuf egaa harka seene nama akkanaati jennaan qabee asoo waan hamtuutti yaaduu ni mala kunis ni jira kana fudhadhaa kakachuu qaba yookaan nagayaan deebisee micoon qajeeltee jirti deebisuu qaba kanallee sadarabbii gaafataan malee inni qabuun qabu waan akkana shakkiisanii mirkii bakka sana waan takkaan sisireessa kan galatamu bakka sana waan sisireessu tokko tiktokiin kun nagaan jara bira akka dhaqe qabatama waan isaan hundinuyyuu walii amananii jiran dhageeffadhu akka mucaa kana shakkini akka ammas nama kanaa hundaa keessi jira nama kana hundas keessaa siyaasiitiin jira jedheeni iimeela biratti galcheef kunoo isaanis ni jiranii. No caalaa nuuree no dogongora jirta caalaa nuuree namni leega mucaan iimeela baneef booda halammadaa kaniin fideetu maammee fi munaa keessa jira paayipaala isaaniiti keessa jira jennaan isaanii amma dura maammeelleen dhibba naa baase munaalleen naa baaste jennaan ummata kana keessaa baasii jeen malee mucaan nama lama beeka namni tiktaaka si ilaale kun nama lama beeka. Nama lama asumattumoo. Nama lama namni tiktaaka si ilaale nama lama. Kaduraa iimeela godheefiiti dhageenu caala wal dhagoo jira. Kaduraa dhugaa yoo naa himi yoo feetan nama lama daabboo. Ati mataa keeti daabboo sifinima caala na dhaggeeffadha. Laal nama lama tiktaakni si mucaan kiyya waa'ee iimeela siituun beeku iimeeluma si silkiitti yennekee irraa hin beeku. Silkiitti yennekee boruun taasaa gurbaa yaamee fi wal garsiise. Gurbaan duraa tiktaakni kiyya akkana narra gubachuu deema jennaaniini taayyee iimeelatti godhadhu jee iskiriisheer godhee fi isii fi isaan lameen waliin haasoo jira wallaahi karabbiin na shaayidaa waan isaa waliin haasoo hin beeku mana kiyya kana ta'anii iskiriisheer godhanii ana alwaadaa keessaa silkiitti kanneen alwaadaa keessaa waa godhachuu jira. Isaan lameen iimeela sakkatti godhatanis waan isaa waliin godhatan Allahu yaalam iimeela immoo kanatti naqadhu koodii si hunoo kana isirra dhuftee koodiin nambara siiti waan banteef koodiin isirra dhuftee koodii itti naqadhu jee kararra kakaa'ee taakka jee sanbooda paayipaala maammee bira maammeen naa baase amma dura jennaani hayyee maammee san paayipaala isaatiif waan isaa hundaa keessa jira maammee saniin keessaa beejeen hayyee ammaan dhaqee keessaa beejaan jettee gurbaa sanii wajjin dadhabanii kute kaduraa halammadaa kanaas ammas yaameef naayaam yaaboo rakka deennaan ammallee kabiraa tokko jira jeetiin gantuma kana afaan dhabnaan kabiraa tokko yaame hogguu yaamuuf kunilleen seenee laale hogguu seenee laale
PayPal lama keessa jira TikTok keessa munaa fi maammee jira jeen. Ummata lameen kana yoo baaste malee PayPal biraan kun dandeenyu si baasuu illee dandeenyu jeen. Haa jettee qottee jechuudha. Dubbiin tana ta jirtu. Egaa haa jettee qottoo TikTok ni si bira jira. Ni jira isi bira TikTok ni isi bira illee ni jira Ayya keessan darbe. Caalaa na dhage TikTok ni isi. Dhage caalaa TikTok ni isi ni keessa baa gooteen baasne bar TikTok ni isi bira illee ni jira na bira illee ni jira. Sigalee silkiitii keessa jira silkiisii keessa jira TikTok ni isi. Namni TikTok mucaan amma TikTok koy gala. Kami mucaan TikTok mun namoota keessa yaaseetiin jira jedheen san kami. Dakan. Laal namoota keessa yaasoo son taane Nama gaafa kanaati iftu koy mucaan san kami khaduraati moo khabudaati khasla namoota keessa siyaaseetiin jira. Khaduraatu namoota keessa yaasula nama isiin itti khannite malee email baneeti nama nam report mare na rogodu jiran jannaan emailan qabu TikTok ni ka email atti godhadhu nama keessa jira maammee fi munaa tana keessa jira isaanii amma dura PayPal isaaniiti keessa jira khayya kana na kun dandoo keessa baasi khajaani gurbaa isiniif fida gurubii godhattani gurbaa gaafachuu dandeessan ani waan kana isaan lamee walitti hidheetiin ani isiniime alwaadaa keessa ayi waan dabarsaatii mundir kamar irratti faayateen. Mucaan amma sila riskoon amma fakkeenyaaf nama keessaa siyaaseetiin jira naan jedhe sanii gurbaa duraati moo kaboodaatti keessa jira maamna ree. Kaduraatis keessaa yaasne. Kaboodaatti illee gisee laadu namni san keessa ni jira jeen. Isiidhaani jeella gurbaan dura isiidhaani maammee fi kanneeniin if keessaa bahaa je'inii jeen. Isiin jeen malee inni yaasne si agalu. Ayyaras ko mucaan kan tu keessa yaasa fakkeenyaaf. Cala. Garota. Ayyana kan. Amma daga ukhiyya wallahi. Rabbina anga. Disko amma bersinas ya. Oh hak akhirnya TV demo jira opsiha. Lal isis najab utagoda. Amma lal cala. Khaduratis imele sini be. Khadura. Khalamadatis ni be. Munanis ni be ti. Maklenis ni be khajechu. Afur nama afur. Amma afuri jira bakata na ubadda. Ani cal jetin za ata Email wala san kabi me ha email tu wala san barame ko ya. Ha email tu wala kana email tu wala ka ati jira da ite silki wali kabdan san. Silki sani kabda bas. Ha email tu wala wali kabdan. Ha juru muti kabadot. Risko. Amma dura mamme fi amma atira nuwa fi dubbi. Mamme fi munan amma dura email ati khanite malaka si basani. Muna amiti bo mucijona isinihi malal nama malaga khaysana bas muciyo rahma jani muciyo gowata katamana ja ibsa abba jalal tunjiru ani warjimati gotichi harar geda gama magada fi da tigito kan jirtu Rama nagale nama bira laki imeli ke opsiha amalan umarni kullamen ni kakatani bar asbahan rakon kab amma khabiratis khalamin hafi khanas asbasu barbana ni beta bakata kanurana warri email ke biradak hunda qur'ana ni kabata amma diskosif du baca jirala amma tafai du ya cicofi umarni lamensan khaduran tu face khona tu face if kul faiza kul lesuf if kul lesulaf ni kakatan sawali galle faizan dumatisan amma garu hafi gama ketin Ujolle lagi sangat kita terlalu TV. Muda si rahma fi enu khabira. Oke, PayPal lama jira jani. Kami kan ni tak aman te oke. Oh PayPal lama kaisi juru PayPal kama rahma ku fati. Me nam sadi. Oke nam sadi kamami. Oke nam sadi. Oke nam sadi. Kama isi email te kan ni si bas te ni si sah kali jira cukup ya. Ilmi nama kah? Number mam bas te sini ya number muciyo saran ni beta bo rahma ni beta. Opsiha, amma baru ti dubbi baka khuda baru mukti khakate. Malaga kaisana bakte Rahman masalam ni sabodara wali nagarre togna risko ko munir Meli si barani jira Shakir basu kabdi da bara Shakir me ko me munir ke farbe na munir wajadi se me ta ko sabe email la me dage tala me dura gurba ka kenya kana ra daba te cibo da mun daga ka gurba kenya kana ta kasira dufe ha sai ni be dumate are tima bitun dinsin are mar badan diftan barakamalila la na mari gefada ha sawur yuti nabi nuti barbanu koy me gurba kenya kana takka namni fidu dan denjiru Rama ya tantana de amma namni fidu danda mamme tankana amma na dufu danda warru ko wara dufu di dem warru ko di dem khairi adamo sinna kanne dem if gafadu nanje
Hakini akan fidu danda. Hogga walirra nu hiitu dhaqeetiin gaafadhee abba isriina kanneen dhobboli. Maalla caqasaa Koi miris ko. Dhagee yaakile. Bisi dingala yaakile dhaabba. Koi fai. Kakheeniyaa namni fiduu dadhabeessu. Ani nama dhagee kakheeniyaa. Warra jira. Dhageeffadhu sister tiyya koi. Gaafa rahamaa san bira ko tiktaakiin kun badee maallinni keessaa bee riskoo deebi'e. Gaafa maamni bira ko maallinni kun keessaa bee riskoo deebi'e. Gaafa Keeniyaa dhaqu kun ammoo maallinni keessaa bee ittiin deebi'e. Haqa irratti haasawa. Harree addunyaa buuru aakhira. Gaafa gurbaa Keeniyaa kan tiktaak harkaa qabu kana fiduu dandeenye. Dhufee lakki gurbaa kun keessa hin jiru jee hakatee Hainni haka faayaatis haka faaya jiruutis haka riskootis haka waan ture beekaatii gartee hayni kan kee kuni waan keeti duutee fiddeenneeti kasi dubbachi gurnuti obboleeyyan kan kee faaya jiruutis obboleettiteeti afaan baalagis taatee afaan feetes taatee irra fayyadamaa turte maa sababni ati irra fayyadamaa turte waan kee dhabdee irra fayyadamtee arrabsitee jirtaami immoo faaya jiruu deebitee seen arrabsine akka keetitti ati immoo iyyuu afaan badees dadee afaan tokko tokkos ta'e waan nagee irra fiddeen anjaan na arrabsan na naafsire okay naafsire laarre riskooteen jetteeni jirtaami namni kun immoo obboleettiteeti hamtuus taatu gaaris taatu obboleettiteeti dhiifamoo gaafattes wanti sitti hanqa tokko hin jiru garuu immoo nuti laadha geeffaru as keessa waa taajjabna nuti obboleeyyan kan kee warri sibir taa'ee gartee haqa hankeete gartee waan kana itti laffaatee fooloorsi kuma 250 fiddee kun qaldii miti jennee si dubbanna malee wanti kun waa waggaa lamaa oliiti ni beektaami soommoo nu kabajjee gisee nuti waan kana godhi siin jenne godhi dhaggeeffadhu malee irra deebi'uu taate malee dhaggeeffadhu rabbiin agartee jiru tokko kan kee kanallee akka keessa keetii ilaalee si deebisuu danda'a agartee ilaalcha gataantummaa namaan qabaatiin gisee namni obboleettii ta'e dhiifama gaafatu siin jelle dhiifama obboleettii tiyyaanaas si balleesse arrafira jedhiini ayini hanqii immoo si balleesse afaan lillahi akkuma deengada jee dhiifama naas si balleesse afaan lillahi obboleettii tiyyaa jedhiin afaan lillahi jedhiin baay'ee jiru Faiza dhiifama si jette atis dhiifama walii godha dhumate kanuma baree jilbiifadhu marree hoomsi hin jenne isaa fiddeen beede dhiifama walii godhaadha barnooti malee waan biraatiin xumurame amma haa goolaa. Dhageesseemi. Si guddisa malee isinillee hin xiqqeessu. Isin dhiifama jechuun bara hayyummaadha beekumsa bara. Dhiifama namni tokko nama tokko jechuun waa yeroo dheeraa bara lamarra tiktaaka illee dhiifama siin jettee jirti dhiifama godhiif bakka dhumate anis dhiifama jeen. Baay'ee dhiifama godhii fi kaan keessaa. Amma ni fidoon jamman fidu. Amma fidu. Dhageeffadhu riskoo akkuma dheengadda naa isin faayizaa teenya dhiifama afoo hin aadindaa itti sanitti afoo hin aadindaa jechuun kabajaa sitti malee isinillee hin xiqqeessu. Nuti jeen argu asu tana geessa na kana bilbilchu anja ani nuti da kana bilbilchu nama takka grupi jeen Aye bakka fai to jiru bakka Aye fai jiru dhiifama sin jettee jirti obboleettii ati illee dhiifama jiin. nama lama no kudala mo Waliin mufattanii jiraatan. Duu dandeessanii hin beekamu. La waan takkaan dubbadda riskoon nu balleessite amata lama guutuun waan rabsu jirtu. Dhaabbadhu sababa kiyyaanii iswiit illee arrabsamte sababa Aboo gisee isin asirraa lallabdan namni boodetti nu arrabsa gartee harmallaa argi yaatis gubbaa kana faamatti nama jaati suuta wal aboo kabajaa ijoolleen harmallaa miti dhageeffadhu atillee ijoolleen harmallaa miti ijoolleen shamarran keenya qaqqaaliiwwan keenya. Namaatu kan nuun jedhaati suuta wal dhageeffadha amma faaya jiru haa dubbattu isaa jala haa dubbattu faaya jiru. Dubbadhu faaya jiru. Riskoon dubbatina. Memo bala sana wanti wana ana carraan ahalla dhiifama naa godha dhugaa rabbi ani wanni inni nu balleessite jee fi sababa kiyyaanii namni meeqana jalatti arrabsan sini gala sababa tiktaaka kanaatiin namni illee maallaqa isaatillee baasee jira taaka jee wanni kun haaboo jaanii michi uummata nafaayuma jiru tanan arrabsin jaanii maallaqa illee baasanii jira haa galatoomani lammaffaa deebi iswiit illee sababa kiyyaanii doolaara maallaqa amma balee muutii qabattee ayyamaan alatti muutii batti taanaan kabaja nu qabdu. Sababa tiktaaka kanaatiin na dhagee amuut seeni riskoo sababa tiktaaka kanaatiin obboleettiin tiya iswiit illee footoshoopiin irra dalagamtee maqaan isiit illee badee hittaa warra isaaniitiif jireenyi isiit illee bade. Taaka jaa nu balleessite giseen joo na jalatti nama meeqaan na wajji goddaame dubbii riskoo tanatti nama meeqaan na wajji arrabsame nama meeqaan na wajji miidhame jechuudha sababa san irratti nu balleessite jee riskoon sani malee awwaan biraati miti lammaffaa deebiti ani gurbaa lameenu nama lameenu isiniif hin dhiyeessa
awwanni isii obboleetiitii yaa wanni isii tola ooltummaan nin dalagajee hamtuuna ta'e malee waan isii irraa hajaa qabaadheetiin an tiktaaka takkichaa kanaan qaba namuu na beeka faayee jiru hajoo kana malee tiktaaka biraallee hin qaba nin fidaaf waan barbaadan gaafadhaa acha keessatti waan jiru hunda isaanirraa hubadha ani waa'ee kanaan beeku dura irratti isinin jee waa'ee tiktaaka ani hin beeku taakasiiti tanii sanjee billeensani dhiifama. Anki ulfaadhu qaalitan ulfaadhu. Ulfaadhu nu jiraadha isin hundinuu nu bula obboleeyyin kee dhageeffadha. Amma gamanas qabnee achis qabnee amma formaanii jiru san achuma qofa achi walii kakannee achi walii kakattanii gisee fixxan dubbiin dhumattee jirti faayee jiru galatoom ulfaadhu isin jechuu barbaan. Namni tokko gaafa laal waan tokko kaasee immoo waan isin nu hubachuu qabdan anas ta'ee caalaas ta'ee sabboonas ta'ee wanti isin nu hubachuu qabdan. Gisee nuti waan takka namni fidee nutti himu wanti nuti irraa dubbannuu fi laal faayee jiru arraa miti dheengadda sabboona wajjin wanti hin ture riskoon tuni geema taphatan na dhageeffadhu sirriitti. Sabboona wajjin geema taphatanii jalan ture riskoo jalas nama komaa jira sabboona yaalalee nama baay'ee ture. Bar tiktookii kiyya laal akkasitti faayee jiru akkas gootee akkasitti faayee jirutti fi nama gisee jedhan dhagaan tureen wallaahi laazim dhagaan ture achi galatti illee dhagoo ture jechuudha. Lammaffaa har'a mana kiyyatti itti deebi'a malee guyyaa san mana gartee isaan walitti argatanii dubbataa tureet faayee jirutti hojii akkasitti kanneetti mucaan tokko akkasitti tiktookii kiyya keessa akkasii na baase mucaa san bira jira walitti tiktookii kiyya kuma dhibba lamaaf hin ganaa jettee dubbatte gaaf sanuyyuu hin dubbanne. Garuu har'a deebi'ee mana keenya dhufee wanti kun dubbatamnaani gartee usuma haasoyinuu riskoon waan kana haaftee irraa haasoyinaan kanarratti immoo kabiraa badiin gartee kan dhufnaan la akkana taanaan faayee jiru dhuftee haqa namaa kana adda haa baaftu jennee xaattaksi goone malee arraba akkasii illee miti arraba hamaallee sirriitti hin fayyadamne beeku. Dubbiin ta'eeti laal dhageeffadhu dubbiin ta'eeti amma bara reefun tana maaliifin haqa keetillee rabbi haa baasuu je yaani uuma isiin gara qabattee liiv irratti nama hunda biratti nama gartee namni naman kabanya jira naman kabanya fa'aa biratti dubbattuutu arra irraa xumurama isiidhaaf gammachuudhaaf faaya teenya sii gammachuudhaaf maaliif jecha namaa gartee isii jalaa fuudhanii kan namni siin juutu sirraa dhaabbata sii galee akkasii kanaafi haqa kan kee caalaa nuuree amma ilaal caalaa nuuree ani gatiin bu'aati ilaal faaya jiru na dhaggeeffadhu riskootis nu dhaggeeffadhu baleen bagan hubajjanii atilleen uummata dhufiin fiddaa asuma irratti dubbiin ta'e xumuramti isiinilleen nin quufa jette haa galatoomtu ijoolleen lameen san dhuftee yoo quraana naa qabatan ani nin quufa jette haa galatoomtu akkasuma riskoo xumuramee jira jechuudha kanaaf isiin dhiifama si gaafatte ati gaafatte jechuun warra si jala jirus gaafattee jirti sarrakkoon qabu waa takka tokkos irruma kutuu qabdan waa hunda jalatti yoo ni qabna jenne sirrii miti faaya teenya siin jette dhumate atilleen dhiifama godhii fi karaa miseenjaraatiin akkamitti walitti dhufnaa san irratti haa xiyyeeffamu amma hara biraa hin deemnu guyyaa qabannee miseenjara kireet goonee akkamitti haasoyina irratti yoo dubbiin tun akka nurraan diigamne hariyaan amma miseenjara yoom nu dhiyeessita guyyaa sagantaa san irratti haa ta'e akkasirra hin jiru yookaan ammas dubbiin nurraa gad deebiti. Gurubbii akkaataa itti uumnuu fi akkaataa guyyaa isiin ijoolleen ittiin nu dhiyeessitu irratti akkas ta'uu qabaame sabboona. Ijoolleen tami hidduutti namaan na yaame. Ijoolleen ayyee galatoome si dhageeffachuutiin jira. Ijoolleen tanuma gartee fakkeenyaaf akkaawuntii riskoo bira jirtu. Maal kana ijoollee galgala iyyuu dhiyeessuu dandeessi. Itis maal namni ammaan tanaa sooshaal miidiyaa irra kan jiru. Warra riskoon dhaleessuu dandeessuu mi kun? La warra faayee jiru dhiyeessuu dandeessi. Faayini jiru bar tokko itti masa uula lafa fakkaate bar. Lachuun hin dhiyeessite lakki. Lachuun hin dhiyeessite. Wallahi lama ta'u irraan dhage kunaan tokkuma. Okay. Lameen mi jira na so nagaasan. Guyyaa nufaa qabduudha bar guyyaa nufaa qabduudha muni xumurra dubbiin akka nurraan bittinnu harkachuu dandeessa moo sa'a qaban jirri. La ijoolleen la warra galgala qabu warra guyyaa rafuu galgala booda gisee lafa kaan dawwaleetiin si barbaanna jeeni akkasitti ballama isinii qabsiisee walitti isin fida. Thank you. Halloo barbaadna bakka. Goola barraa deemu. Dubbii goolabaa deemu malee dubbiin takkumaatu ammas dubbii sheexaanii dhufee waan za'aa sadii ta'ee faca'anii beektaa. Kanaaf bilbiliitii adda nuu baasii sabboonatti himi guyyaa akkanaa mana miseenjara akkanarratti zaa akkanatti abalu walitti dhufne achitti dubbii xumura. Okay. Yaaddeena yoo dubbiin ammaatti kiyyuma kanaan kan isin lamaan godhamuu yaaddeena. Akkas.
وأنا أنت كاتب فوق في الله يا يبغى والقاعدة منير نجيب ما ينجح نجين وان كيتو كوبي أنا بيجي وصوت دابا ميجو بتي برو ما ستين فكرت لكن أمن بروم کو اگر تو ٹک ٹاک اسانی میرا خیسا غلطا لوباسی ما ٹک ٹاک انکم تکنگا جالن مستوبر حقن کب سینجن نے برو بلے تھی حقن کب انا ما كينيان فيمس سويت اوبسي دوبي حقن کب دابر حقن کب دنے سے فل مستوبر سويت نافوكسي اما خلق ولا بات ايش دوبي اجندا برا في تيمبل ريسكو اما نما اتي نما لما filadhu messenger keessatti walii dhufee siif dubbatee si hakachiisu namaati nama lama filadhu bakka amani sara gooraba deemna nama lama filadhu joolleen jirti mi ta'ee galan caalaa nuureeti fi caalaa oomodaan jiranii mi akka warree asoo eegalan isaanuma siif ta'ee jira caalaa nuuree sabboona caalaa sadeen kan bakka السلام عليكم أمتي خلاص منير أدلة نفدا منير أدلة نوسيده ولا أيه منير اللي نمو بزاخمي بالله ما كبدي منير اللي هذا رافو دانه ولا أنا مين دي والله أيه منير أدبته ولا جلسوا ورفع لك أبنا ربي سناقولون تقبلين إن تميديا هذا الرب سنو رامبر يدو فولا دراب اللي والله وان فديو بدل اللي قيسا والمريان قيس ما وان ندمله فولا نما كنا درتي akkuma reebu boleessa kan jee shamarreen harar geedhaa janii booduu arrabsa waan taate akkanumatti ganallee waan inni dhufu yoo ka jiraatu taate